Ashama akkam jirtu kabajamtoota koo nagaan koo kabajaaf jaalala bakka jirtanitti isinaa qaqqabu jecha har'a dhaamsa tokko isinii qaba. Yeroo tokko itoo beekinis ta'e beeknee yeroo jireenya keessatti qorumsatti gallu waan nurratti jigu wanta keessaa baanu ta'e yeroo nutti mul'achuu dhiisu yeroo kufnu waan kaanu yeroo nutti fakkaachuu dhiisu. Waa hedduu jenna ansi'echi wanti jalqabe kunnaaf hin ta'u ansi'echi eessayyuu ga'uu hin danda'u jennee jechoota intaane ofirratti labsina jechoota beeknees ta'e itoon beekin ofirratti labsinu nurratti ta'a namni ija arraba isaatii nyaata waan ta'eefi wanta dubbannu irratti wanta ofirratti raajnu irratti eeggachaa akka raajnuuf waa dabarsuu barbaade qorumsi kamiyyuu gara jireenya keenyaa yeroo dhufu nu ijaaree nu jabeessee yookiin immoo mul'ata keenya biraan nu geetudha kan inni deebi'u. Namni kamiyyuu yeroo waa jalqabu waa hedduu keessa galuu danda'a. Yeroo nagada jalqabu yookiin daldala jalqabu wanta jalqabe sana bu'aa buusuu dhiisuu danda'a. Qarshii isaatti baaselee dhabuu danda'a. Barumsatti jireenya irratti gaa'ela irratti jiruuf jireenya guyyaa guyyaan goonu irratti waa hedduu gara jireenya keenyaa dhufu. Hamma nama taanee addunyaa kana irratti deemnutti amma lubbuun nu keessa jirtutti qorumsi numa jira. Garuu immoo bakka yaadde yeroo geessu abjuu kee yeroo harkaan qabattu mul'ata kee yeroo harkaan qabattu wanti yaadde yeroo galmasiif ga'u rakkinni yoo jiraateyyuu ati rakkina kee gararraa jiraatta waan ta'eef wanti hundumaa yookiin rakkinoota kee hundumaa salphaamatti hiikuu dandeessa. Wanti guddaan wanta jettu yookiin wanta dubbattu ilaallachaa dubbadhu jechuu barbaada. Hundi keenya Thomas Edisoniin hin beeknaani. Thomas Edison seenaa isaatu baay'ee yeroo hundumaa na ajaa'iba yeroo waa dubbachuuf jedhu yookiin yeroo waa jechuudhaaf ka'u akka dhuunfaa kootti jechuudha. Thomas Edison guyyaa tokko mana barumsaa isaa keessatti barsiisonni isaa xalayaa barreessanii akka inni dhaqee maatii isaaf kennu godhani. Innis fuudhee itoon dubbisiin xalayaa sana akkuma isatti kennametti haadha isaatti kenne. Haati isaa miira ishee liqimsitee xalayaa sana erga dubbistee xumurtee booda Thomas maal jedhaa jedhee haadha isaa xalayichi maal akka inni jedhu gaafate wawwaate achumaan haatis kokolfite akka inni jedhu xalayaan kun ittiin jette. Mucaan kee baay'ee smaartiidha beekumsi isaa guddaadha barattoota warra kaanii wajjiniin wal simsiisnee barsiisuu hin dandeenyu cehee yookiin darbee deemeera is very smart intelligent wanta bakka ajaa'ibaa goote jechuudha mucaashee waan ta'eef boorarraa jalqabee atumti manatti barsiisi malee barsiisonni sammuu isaa gitanii yookiin beekumsa isaa gitanii mana barumsaa keenya keessa waan hin jirreef manatti isa barsiisii naan jedhanii jettee itti himte. Achumaani Thomas tole jedhee mana isaa taa'ee haati isaa amma humna ishee mana keessatti isa barsiisi turte wanta adda addaadhaan gargaarti turte. So wanti isatti himamee inni baay'ee beekaa akka ta'e baay'ee dandeettii isaa barattoota warra kaaniin ol akka ta'e beekumsa hedduu akka inni qabu isaanii wajjiniin barachuudhaaf isaan barattoonni hafan akka sanginne goote haati isaatti himte achi bakka guddaa ga'e. Thomas Edison nama ibsaa uumedha. Thomas Edison dogoggoroota jireenya kootii keessatti dogoggore hin jiru jedha. Dogoggora wanta hin balleessirraa nan baradhe yookiin bakka nan gaheedha kan inni jedhu. Ibsaa 1,000 yeroo jalaa badu 1,001 waan deemeefidha kan inni galma gahee jechuudha jecha biraadhaan. Dogoggoroota isaa hundarraa barateetu bakka kana ga'e maqaasaadhaanii wantooti 1,000 olidha kan isaan galmeeffamanii jiran hundi keessan beektu waa'ee isaa isinii ibsuu barbaade miti garuu Thomas Edison haati isaa wanta isaan jetteedha kan isheen taate kan inni ta'e waggaa dheeraan booda Thomas yeroo dokumentii adda addaa erga haati isaa lubbuun dabartee booda yeroo gaggala gashu xalayaa mana barumsaa sana dubbise. Xalayichi akkas jedha ture barataan Thomas barataan kuni mucaan kee sammuun isaa baay'ee dadhabaa waan ta'eef baay'ee dubattafaa waan ta'eef ijoollee rakkina sammuu qaban yeroo tokko slow ta'an
barataan akkasiidha waan ta'eef barataa kana barattoota kaanii wajjinii wal simsiisnee deemsisuu hin dandeenyu waan ta'eef manumatti amma dandeesse isa gargaariidha kan isaanii isheedhaaf barreessan xalayaan barreeffame sun kan jedhu dhugaansa haqisa kanadha. Haati isaa suni barataan yookiin mucaan kee dadhabaadha. Mucaan kee sammuun mucaa keetii barattoota warra kaanii wajjiniin wal bira deemuu hin danda'u. Barsiisnee sadarkaa tokkorra akka isaan deeman gochuu hin dandeenyu. Barataan kun baay'ee dadhabaa waan ta'eef mucaan kee dadhabaa waan ta'eef manatti barsiisii isa jedhamtee xalayaan isheefi barreeffame mana barumsaa keessa akka inni bahee qobaasaa manatti baratu murteessanii itti ergan dadhabaadha jedhanii jechuudha. Sammuu dubatti hafaa qaba jedhanii jechuudha. Isheen garuu geeddarteetu mucaan kee ismaartiidha baay'ee beekaadha. Sammuunsaa warra kaanii wajjiniin deemuu hin danda'u beekaa wanta hundumaa darbee deemeera waan ta'eef jettee jijjiirtee waan itti himteef sammuusaa immediately jijjiirame jechuudha. Yoggusuma sammuusaa jijjiirame. Yeroo guddatu maal jedhee guddate an beekaadha an bada sadarkaa guddaarra ga'uu danda'a an akkasi jedheetu kan haati isaa itti himte sana dhagahee jechuudha. Kan haati isaa itti himte sana of keessatti facaase sun biqileetu har'a Thomas Edison namni addunyaa irratti waa'ee isaan beekne namni xiqqoo ishee barate hin jiru beekamaa ta'ee jechuudha. Garuu jireenya isaa keessatti sammuu namaatti sammuu barsiisota isaatti isaafi dhumatee ture. Inni wallaalaadha akka inni hin ceene akka inni mul'ata hin qabne akka eessayyuu gahuu hin dandeenye itti himamee ture. Obboleessa koo obboleettii koo gara jireenya keenyaatti yeroo hin deebi'u waa'een kee kan inni raawwatu guyyaatti awwaalamtee qofadha. Wanta har'a jirturraa yookiin sadarkaa har'a jirturraa bor gara fuulduraatti deemuudhaaf in sodaatta yoo ta'e bu'aa bahii sodaatta yoo ta'e bokkaa sodaatta yoo ta'e dhoqqee sodaatta yoo ta'e tabba bahuu sodaatta yoo ta'e laga ce'uu sodaatta yoo ta'e bakkuma amma jirturraa socho'uu hin dandeessu. Garuu comfort zoonii kee kana raa ceetee waa fuulduratti itti bahuudhaaf dadhabuudhaaf irriba dhabuudhaaf yookiin tattaafachuudhaaf booree godhattee kaatee tarkaanfatta yoo ta'e ofirratti hojjattee sammuu kee irratti hojjattee waa gochuu akka dandeessu bakka yaadde ga'uu akka dandeessu mul'ata kee bira ga'uu akka dandeessu wanti har'aa darbuu akka danda'u yoo kufteetta ta'e bakka kuftee ka'uu akka dandeessu ofitti himtee amantee fuulduratti tarkaanfatta taanaan wanti dhala namaaf hin danda'amne hin jiru. Har'a dubbiin kee badeera ta'uu danda'a. Har'a wanti si harka jiru si harkaa gannammeera ta'uu danda'a. Wanti si harka jiru si harkaa badeera ta'uu danda'a. Namootaan dhiibamteetti ta'uu danda'a. Jibbamteetti ta'uu danda'a. Maqaan si badeera ta'uu danda'a. Maatiidhaan, firaan, halagaadhaan nama hundumaanii inni immoo eessayyuu hin ga'u jedhamtee ta'uu danda'a. Kanaaf fakkeenyi kee Toomaas haa ta'u eessayyuu hin ga'u jedhameera. Fakkeenya gara biraan si ni kaasa. Kana dura dubbadheera. Oprah Winfrey. Opraan dubartii beekamtu dubartii gurraattii biliyeenarii jalqabaadha. Ameerikaa keessatti jechuudha. Shoo mataa ishee qabdi. Nama barbaadan nama addunyaa irratti bebbeekamoo ta'an pirezidaanti Obaamaa dabalatee namoota bebbeekamoo ta'an intarviyuu yeroo gootu konfidensii ishee argitaniittu ajaa'ibadha. Wanta adda addaa wanta baay'ee gooteetti. Garuu Opraan maatii hiyyeessa keessaa dhalatte. Maatii baay'ee hiyyeessa keessaa dhalatte. Umurii ishee ijoollummaadhaan gudeedamte. Al 2 al 3 eessuma ishee dabalatee jechuudha. Waggaa 14 taatee deesse. Dubarri itoon heerumii yeroo deessu dhibbaarra ga'u yaadaa. Deesse mucaa 7 jalaa du'e. Achi immoo barachuu qaba jettee barattee kolleejjii galtee waggaa 21tti joornaalistii barattee eebbifamtee gaazexeessituu taate. Gaazexeessituu taatee yeroo qacaramtee hojjettutti maal jedhaniini bifi kee maqaan kee hin bareedu shoo kanaa fi ati ingittu jedhanii hojiirraa ari'an. Hubadhaa yeroo hojiirraa ari'anii silaatoo hojiirraa ari'ina ta'e Oprah taate har'a nuun addunyaa irratti ishee hin beeknu turre. Oprah kan ishee godhe hojiirraa ari'amuu ishee mucaa hiyyeessaa ta'uu ishee fokkistuu
madaalli namaan sammuu namaan isa bareeduu bareeddaa yookiin bareedduu jedhamtee sadarkaan kennamuufillee ingittu waan ta'eef isheen sammuu namaa keessatti wanti hundumtuu dhumateeraaf isheenaaf garuu booree ta'eef isheenaaf garuu xaa'oo ta'eef isheenaan asii ol ishee guddise dhiibamuu ishee guddise dhiibamuu ishee akka isheen ofirratti hojjettu akka isheen sammuu ishee irratti hojjettu akka isheen jabina ishee irratti xiyyeeffattu ishee godhe even miisteenis jedhamtee yeroo tokko bareedina illee mooteetti. Opraan har'a pileeniidhaan bakka adda addaatti wanta hospitaalota wanta adda addaa ijaartee qabeenyaa guddaa billionaire she's a billionaire African American black woman billionaireedha kan isheen taate beekamtu qabeenya ishee yoo ta'e maali yoo ta'e beekumsaa yoo ta'e har'a Opraan bakka isheen irra jirtu hin beektu sitti nima har'a qorumsa jireenya keetti baay'atu boor bakka kee beeku waan ta'eef boor harka siif rukutu waan ta'eef sana beeku waan ta'eef si dhiibu sana beeku waan ta'eef sirrajjatu kanaaf bakka raftee bakka kuftee awwaara kee hurgufattee akkati ka'uu qabduun sinitti mu barbaada dhalli namaa hamma lubbuudhaan jirutti qorumsi kanuma jirudha garuu immoo akkuma pileeniin yeroo ka'u fakkeenya gara biraa dhagee beekaa tokkorraa pileeniin yeroo ka'u lafarraa amma dhaqee bakka isaa qabatutti hundumtuu bakka isaa ta'a beeltii keessanii dhadhaa jedhama namni hin dubbatu namni maal hin jiru wanti hundumtuu in callisa pileeniin sheekii gochaa dhaqee erga bakka isaa qabatee booda garuu sa'aatii dheeraadhaaf asii kaanee Ameerikaadha yeroo Itoophiyaa deemnu yeroo bishaanirra maalirra deemu waama socho'ullee nutti hin fakkaatu yoo qilleensi gaarii ta'ee jechuudha akkasuma jireenyis sana booda yoo rakkinni sitti dhufe akka itti hiiktu beekta fakkeenya pileenii kanaa yeroon kaasee hamma dhaqee bakka isaa qabatutti waa hedduu keessa darbuu danda'a dhaqee yeroo buus akkasuma jireenya kee keessatti dhattee mul'ata kee amma harkaan qabattutti kaayyoo kee bukkee akka geessu amma geessutti abjuu kee dhaqxee amma harkaan qabattutti kufuu dandeessaa jibbamuu dandeessaa arrabsamuu dandeessaa gadi qabamuu dandeessaa akkuma Toomaas inni in ta'uu sammuu dadhabaa qabaa eessayyuu ga'uu hin danda'u wanta baay'ee jedhamuu dandeessaa obboleessa koo gurra kee kanati kennuu qabdu kanati dhaggeeffachuu qabdu kanati hordofuu qabdu kanati kaayyeeffachuu qabdu kaayyoo keerra qofadha mul'ata keerra qofadha wanta ta'uu barbaadu borganama hirriba keedhaa yeroo kaatu waa taatee argamuu barbaadda abbaa qabeenyaa ta'uu barbaadda wanta yaadde galmaan gahachuu barbaadda maaree maaliif ani hin ta'u ansi echeessayyuu hin ga'u maaliif jettee wanta hin taane ofirratti raajdee boor ijarra bakeetii nyaatta namni wanta dubbatutu isarratti ta'a yoo rakkina hawwitate rakkinumatu siif ta'a yoo gidiraa wanta hin taane hawwitate akkasuma yoo waan gaarii hawwitate immoo waan gaariitu siif ta'a waan gaarii sana argachuudhaaf waan gaarii sana bira ga'uudhaaf mul'ata kee sana bira ga'uudhaaf har'a siree keerraa ganamaan bariidhaan ka'iitii hojii kee jalqabi hojii tontuffatiin wanta si harka jiru jabeessitii wanta kaayyoo keetti si ariifachiisu gochuurraa tasa of hin qusatiin beellama qabachuurraa waa gochuudhaa beellama qabachuurraa of qusadhu waan hin taane ofirratti hin raajiin akkuma sitti mee namooti bebbeekamoo jennee harka rukunnuuf namoota bakka guddaa ga'an namni hundumtuu isaan beeku hundumtuu jireenya wayii keessa darbanii achi ga'an fakkeenya tokko gara biraa yoon isinii kaasee Abrahaam Lincoln seenaa gabaabaa Abrahaam Lincolniin isinii dabala Abrahaam Lincoln baay'ee hiyyummaadhaan dhalatee mucaa waggaa 9 ta'eetu haati isaa jalaa duutee abbaan isaallee amma deebisee fuudhutti wantoota bu'aa bahii hedduu keessa darbee Abrahaam Lincoln ofiisaadhaanidha carraaqee seera of barsiisee digrii isaa qabatee achi booda Abrahaam Lincoln jaalallee isaa yookiin kaadhimaa isaa wajjiniin wal fuudhuudhaaf itoo qophii irra jiru jaalalleen isaallee jalaa duutee
imagine gara keessanitti fuudhaati yaadaaga itoo wanti kun hundumtuu sinirratti raawwateera ta'ee sana qofaa miti hojii jalqabee allama hojii daldalaa jalqabee allama kisaaraa guddaan isarra gahee isa qofaa miti erga kaadhimaansaa jala duutee booda ukkuba narviidhaan qabameetu jeejaa fi sireerraa toon ka'iin sireerra ciisaa ture dhukkubsataa ta'ee jechuudha. Ala isa qofaa miti Ameerikaa keessatti albaay'ee filannootti dhiyaatee in kufe filannootti dhiyaatee kufe isaafii ta'uu didee jechuudha. Sana booda dhumarratti garuu bara 1861 pirezidaantii Ameerikaa ta'eetudha kan inni filatame. Abrahaam Lincoln wantanni keessa darbe hundumaan beennu garuu Abrahaam Lincoln yeroo jedhamu hundumtuu daa'imnis nama guddaanis isa pirezidaantii Ameerikaa ture kan inni jedhamu. Inni garuu maatii hiyyeessa keessaa dhalatee haati isaa jalaa duutee achimmoo kaadhimaa immoo godhatee wal fuudhuudhaaf yeroo jedhu isheen illee jalaa duutee ukkuba narviidhaan qabamee ji'a ja'aaf sireerratti ji'a ja'a guyyaan ja'ayyuun ulfaata ji'a ja'aaf sireerra ciisee daldala jalqabee allama kassaree wanta hedduu al 8 akkas filannootti dhiyaatee kufee barachuullee dadhabee ofiisaadhaan kan inni of barsiisee dubbisee maal jedhee kan inni of barsiisee waa hedduu callisee rakkinoota kana keessa darbeetu dhumarratti yeroo inni pirezidaantii ta'u addunyaan Abrahaam Lincoln maal akka inni ta'e hubachise. Jireenya afuuraatti yeroo dhufu namni baay'een amma seenaa kiristaana waan ta'eef seenaa baay'ibilii keessa namni baay'een du'ee ka'aa maal jira seenaa Alaazaariin garuu hin beekna. Alaazaar du'ee guyyaa afuraffaatti waan ka'eef isa booda namni guyyaa akkasitti du'ee ka'eensa ajaa'iba waan ta'eef nama du'ee ka'e yeroo kitaabota amantii keessa Alaazaariin kan nu yaadannu. Wanta isin jechuu barbaadu obboleessa koo obboleettii koo kuftee ka'uu dadhabdee nama harka si qabu dhabdee ol ka'uudhaaf wixxifattee lafarra gangalattee uffati kee oqqeedhaan yookiin awwaaraan rurrukutamuu danda'a. Boor fuuldura kee wanti gaarii waan jiruuf itoo ganamaaf galgala dhamaatu itoo hojjettu itoo galma gahachuuf hiriyoota kee biraa dubattaaf ta'uu danda'a. Jabaadhu itti fufi. Boor fuuldura kee waan beekuuf qormaanni sitti baay'ata. Ati barbakka kee geessee jannaan akkatitti deemtu akkatitti jiraattutti beekta. Because qorumsi gajjallaatti already si jabeesseera qorumsa gajjallaatti already si hojjeteera waan ta'eef. Kanaaf beela'uun, daaruun, dhiibamuun, jibbamuun, arrabsamuun, tuffatamuun kee kaayyoo kee biraan si hanqisuu hin qabu. Kaayyoo keetti akkati ariifattu, akkati boree godhattu, akkati humna godhattee gara fuulduraatti tarkaanfattu si gargaaruu danda'utu irra jira. Ammas irra deebi'een sittuma waa'een kee kan inni dhumatu guyyaatti awwaalamte qofadha. Hamma lubbuun jirtutti wanta barbaade ta'uu dandeessa. Hamma lubbuun jirtutti bakka kaayyoo keef mul'ata kee ga'uu dandeessa. Wanti si dhorku tokko iyyuu hin jiru. Yoo maal goote yoo abdii qabaatte, yoo maal goote yoo jabaattee ofirratti hojjette, yoo maal goote yoo sammuu kee soorte, yoo maal goote yoo ofirratti hojjette, yoo sammuu kee irratti hojjette. Wantoota si gargaaran dudubbistee namoota siif example ta'an, namoota siif fakkeenya ta'an, namoota oduudhaan riikardii cabsan itoo hin taane namoota hojiidhaan riikardii cabsan hordoftee yoo isaanii wajjiniin deemte riyaa gaarii yoo godhatte. Fakkeenyonni namooti gurguddoo bakka mul'ata isaanii gahan fakkeenya yoo godhatte isaaniin hordofte wantoota xixiqqoo wantoota si kuffisan, wantoota mogolee si buusan, wantoota abdii si kutachiisan gurra kennuu yoo dhiiste bakka yaadde geessa. Borii kee eenyuyyuu murteessuu hin danda'u. Wanta jalqabe hundumaaf waaqayyoo kee kadhadhu. Waaqayyo si gargaara. Yoo ati jabaatte
bakka yaadde geessa. Ciistee jireenya kee irraan ciisin, bara kee irraan ciisin, yeroo kee itti fayyadami. Ka'ii booree goradhu. Of hin murteessin, of irratti raajin. Wanta gadhee of irratti raajuu qofa miti, wanta dubbattu iyyuu laallachaa dubbadhu. Kaayyoof karoora kee iyyuu hin dubbatiin. Kaayyoof karoora kee callistee wanta jalqabde callistee waa ijaarta yoo ta'e diinni kee eessatti akkasi miidhuu qabu hin beeku. Waa'een kee yeroo hundumaa gaaffii namootatti ta'utu irra jiraata. Wanta ijaartu callistee ijaartu, wanta hojjetu callistee hojjechuu, barachaa jirta yoo ta'e callistee barachuutu sirra jira. Bu'aan kee ofiisaadha afaan baasee bor dubbata waan ta'eef. Bu'aan har'a dadhabbii kee har'aa bor afaan baasee addunyaa irratti harka siif rukuchiisa waan ta'eef. Yeroo tokko callisuun akka nuun of dhaggeeffannu nu godha. Callisuun by the way namni callisu hin gaabbu. Yeroo aartu yoon callissatee boor ofitti hin gaabbitu. Yeroo namni sitti haasa'u callistee dhaggeeffatu yoo ta'e hubannaa kee agarsiisa. Jireenya keessatti callisuun hedduu barbaachisaadha. Waan hojjettu tokko nam beekaaf dubbachuu toon taane wanta dubbattu beekaa ofirratti hojjechuun wanta guddaadha. Hubannaa guddaa gaafata. Callisanii hojii ofii hojjechuu. Bu'aan kee bor. Successiin kee bor. Bakka yaadde yeroo geessu bor ofiisaadha afaan baasee haa dubbatu. Ati callisii qotii, callisii dhaabi. Callisii sanyii dhaabi. Qotee bulaan tokko itoo wanti tokko hin jiraatiin, itoo bokkaan hin jiraatiin lafa isaa bor qotee yeroo sanyii isaa mana keessa jiru wanta hundumaa fidee lafa duwwaa irratti yeroo dhaabu bor akka isaa fi biqiluun beeka. Bor kuma kitilaan akka inni haammatu beeka waan ta'eef callisee naaf hin biqilu jedhee dhaabee beeka qotee bulaan. Qotee bulaan yeroo waa facaasu akka biqiluuf beekaa facaasa. Argitanii beekumsa isaa, argitanii dandeettii isaa, argitanii hubattanii hubannoo isaa. Bor yeroo biqilu, yeroo ija godhatu dachaadhaan kumaaf kitilaan haamee mana isaatti gashata. Kuntaalaan mana isaa keessaa minaan isaa guuttata. Yoo barbaade gurguree, yoo barbaade nyaatee, yoo barbaade namaa laatee jireenyi keenya akkasumadha. Naaf hin ta'u jetteen hin deemiin. Wanta itti amaniiti gali. Sababaan itti gali. Namni siin jedheef kana nagadi kana hojjedhu siin jedheef miti. Ofii kee itti amani. Wanti itti amanan tokko gatii nama baasisa. Mee ijoolleen dhiiraa durba tokko yeroo baay'ee jaallattan fuudhuudhaa barbaaddan dhaxxanii jecha gaggaarii ittiin jettanii dhamiti kan fuutan. Malee baraan siin jaalladhu an akkasii ati maal jettaniitu yeroo hundumaa jechi gaarii ati dubbattu gatii wanta barbaaddu akka inni mana keetti dhufu si godha. Wanta ati hawwitu akka inni mana keetti dhufu si godha. Yoo sammuu nagatii fi sammuu kufaa qabaattee yookiin jecha gaggadhee dubbattatee immoo akkasuma kanumati jetteetu siif ta'a. Maarree filannoon isaa kan keenya obbolaa koo wanta dubbannu haa filannu. Wanta ofirratti raajnu haa filannu. Wanta barbaannu, wanta nu ceesisu, wanta nuuf ta'u, wanta nu gitu ofirratti haa raajnu. Bu'aa ba'iin kufuun ka'uun yoomiyyuu hin dhaabbatu. Yoomiyyuu garuu ati rakkina kee gararraa yeroo taatu rakkinoonni yeroo dhufan salphaamatti isaan eegta. Ati iyyuu bira ga'uun sin barbaachisu. So obboleessa koo, obboleettii koo abdiin kutatiin wanti har'i si quunname siif xaa'oo siif haa ta'u. Jabaadhu. Ka'ii jabaadhu. Ka'ii bor akka maqaa kee beeknuuf. Ka'ii bara akka bor nama akkasii akka jennuuf. Akka biyyi kee siin dhaamtuuf. Akka sanyiin kee inni ilma baluudha. Qofa toon taane inni fira koodha jedhanii wanta baay'ee akka jedhaniif har'a tattaafadhu hin tuffatiin. Wantoota xixiqqoo tokko yoo jedhan lama jedhu. Waa xixiqqoo walirra keessatu bor wanta guddaa ta'ee jireenya kee jijjiira.
wanta karra sokka qoosaatti waa xixiqqoo keessu waa xixiqqoo gootutu bor jireenya kee geeddaree addunyaatti si beeksisa. Kanaafi namoonni waa xixiqqoo irraa jalqabanii namoota pileenii uuman yaada maalirraa akka isaan ka'an namoota waa gurguddaa uuman fakkeenya isaan godhatanii ka'an yaada. Yeggusi koo namooti maal kun himmaraatii kun maal jechuu isheedha namni isaan jedhu hin dhibne turre. Har'ati digrii kee qabattee barumsa kee qabattee gadi buutee yeroo si baasa taanaan si fayyada taanaan si guddisa taanaan kophee xaragdee hojii tuffachuu koo miti wanta barbaadde hojjattee siyyuun gitiin si haa guddisu. Boor ati abbaa wanta barbaaddee kaampaanii barbaaddee abbaa wanta barbaaddee ta'uu dandeessa. Kanaaf waan gaariitti ba'uudhaaf rakkina keessa darbuun kanuma jiru. Dubartiin tokko garaatti yeroo baattu mucaa yeroo deessuuf garaatti baattu ishee dhukkuba jalqaba deemuu hin dandeessu ciisuu hin dandeessu wanta hedduu keessa kan keessa darbee beeka. Erga dabartee deessee booda mucaa nama addunyaa kana jijjiiru nama dhala namaa isa bu'aa qabu isa kaayyoof karooraan dhalatu isa waaqayyo akeekarraa qabu kan isheen addunyaa kanatti fiddu. Garuu rakkinni ishee ji'a 9 qofa kan keessa akkasuma rakkinni kee yeroodhaaf bu'aa ba'iin keessa darbuun kee yeroodhaaf. Kana dhaamsi koo irraa tasa abdiin kutatiin waan gaarii ofirratti raaji. Gaariin siif haa ta'u wanta yaadde wanta karoorfatte wanta hawwitu waaqayyo gooftaan mana keetti harka keetti sitti haa fidu. Wanti yaadde isiniif haa ta'u wanti karoorfattan isiniif haa ta'u wanta hundumaa qabeenya barumsaan gaa'ilaan wanta barbaade ta'uu danda'a. Waaqayyotti isiniif haa godhu. Garuu isinis ofitti jabaadhaa. Yoo ofitti jabaattanii in ariifachiistu akka inni dafee isin bira ga'u gootu. Kana dhaamsi koo irraa waan amma dhumaatti na dhaggeeffattaniif ulfaadhaa. Horaa deebanaa dagaagaa. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa sooruudha. Sooshaal miidiyaa waan gaariif qofaa fayyadamna. Sagaleen koo irraa immoo xiqqoo geeddarameera. Xiqqoo ishee utaalloon naqabee ture nuuf galchaa. Ulfaadhaa horaa deebanaa kabajaaf jaalala guddaan isiniif qaba. Hawwiin koo obbolaan koo ispeeshaalii ijoollee yaangiin bakka gurguddaa akka gahanidha. Wal gorfachaa karaarra dabarreerra karaarra deemnee dhufneerra yookiin karaarra deemaa jirurra gufuu isaan jalaa fufuudhaa warri fuuldura jiru haa deemnuun dhaamsa koo. Horaa deebanaa dagaagaa wanta yaaddan waaqayyo isiniif haa guutu. Ulfaadhaa.